amma faa taanaan dhugaa rabbii hedduu isin tisaalfannee jirra daangaa dabree jira wanna kun maaltu deemuu jira dheenya kana maaltu hojjirtan hay miidiyaa kana gubbatti ummanni keenya keessaafuu hawaasni bahaa Harargeedha jechuu gosa wal qoodee onatti wal galchee gosatti wal galchee walirratti duulu maqaa wal balleessu haga sadarkaa wal ajjeesuu bira gahanii jiran hay eessa deemuu jirra ummata maaltu hojjirtan saa ummanni biraa niitoorkii jaarratee daldala adda addaa keessa jiru sa'atti namni guddina yaadu sa'atti of fayyadee of bira dabree akkamitti hawaasa keenya fayyadna jedhee niitoorkii adda addaa jaarmee adda addaa jaaree ummata isaa qabiyyee keessaaf baadiyyaa keessa jiru rakkina isaa furuuf halkanii guyyaatti dhamoo keessa jirra ummanni biraa bar jaarmee kan jaaratuuf hawaasa isaanii ittiin gargaaruu fi hiyyummaa keessaa wal baasuuf rakkoo hawaasaa furuuf malee jaarmayaan wal jaaranii ummata ofiin ittiif cabsuuf miti bar maaltu jira maaltu deemuu jira